namoota innaa ayyaana Idaal Faxir baranaa jeequmsa kaasan qabuuf barbaadaa jiraachuu poolisiin Itoophiyaa beeksiseera. Soomaaliyaan pirezidantii haaraa filachuu ilaalchisee gabaasa ergame akkasumas qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu abbaa dabareeti oduudhaan jalqabnaa gara jaalanneetti isin dabarsa. Hoogganaa sadarkaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kata'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa yoo hiikaman mormii hin qabu jechuudhaan ministeera haqaatti abbaan alangaa federaalaa dubbachuusaa abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa ibsaniiru. Waggaa har'aas manni murtii federaalaa walaba ta'anii akka ba'an kan murteesse ta'us manni hidhaa Qilinxoo garuu kallattiidhaan fuudhee hidhaa keessa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa erge kuno. Koomishinii Poolisii Federaalaatti Biiroo Qorannoo Yakkaatti bakka tursiisa namoota qorannoo irra jiraniitti hidhamanii kan jiran hooggansa olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka shororkeessummaatiin shakkamanii abbaan alangee himata irratti banee mana murtiitti deddeebi'uudhaan waggaa tokkoon dura dhimma isaanii hordofaa akka turan abukaatoon isaanii ibsaniiru. Caamsaa 10 bara 2013 manni murtii waliigala federaalaa yakka ittiin himataman osoo ofirraa ittisuun isaan hin barbaachisne bilisaan akka gallakkifaman ajaja kennee ture kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa murtee kanarratti abbaan alangee oliyyannoo dhaddacha Ijibbaataatti fudhatee ture jedhan. Haa ta'u malee waggaa tokkoof hidhaa seeraan alaa keessatti argamu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jechuudhaan beellama dheengadda Caamsaa 8 bara 2014 dhaddacha Ijibbaataa irratti dhiyaachuudhaan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi abukaatoon isaanii iyyannoo mana murtiitiif dhiyeessaniin har'a qaamni isaan hidhe haa dhiyaatu jechuun manni murtii ajajee ture jechuudhaan oolmaa dhaddacha har'aa akkanaan ibsaniiru. Biiroon qorannaa dhimma yakkaa poolisii federaalaa deebii qaamaan dhiyaatanii akka kennan hoogganaan jedhamee ture dhiyaatiin hafaniiru. Abbaan alangaa federaalaa dhiyaatee ture. Abbaan alangaa federaalaa yoo gaafatamu Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni isa wajjin hidhamanii turan. Caamsaa 10 bara 2013 irraa eegalee hanga ammaatti seeraan ala hidhamanii akka isaan jiran nuti hin beekna. Poolisiin federaalaa akka gallakkisuuf yeroo adda addaa xadaa barreessitee seenaan gallakkisuu didaniiru. Kanaafiyyuu manni murtii yoo gallakkisee morminuu hidhaan isaanii seeraan aladhaa jedhanii mana murtiitti beeksisanii turanii. Manni murtiis kanuma fudhatee irra deebiidhaan biiroon qorannaa yakkaa poolisii federaalaa boru ganamatti hooggantoonni dhimmi isaanii isaan laallatu Koloneel Gammachuu maaliif akka hidhanii fi isas qabatanii akka dhiyaatanidha kan ajajame. Dhaddachi Ijibbaataa kun boritti jechuun Caamsaa 11 bara 2014 ganama Poolisii Federaalaatti Biiroo Qorannoo Yakkaatti hooggansi dhimmi isaa laallatu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qabatee mana murtiitti akka dhiyaatuuf ajaja kenneeraa jechuun abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa aanaa addaa Daraashee keessatti rakkoon nageenyaa hammaachuusaan kan ka'e daandileen cufamanii tajaajilli geejjibaa danqamu jiraattonnii fi imaltoonni raadiyoo Sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Bulchiinsa daangaa aanaa addaa Daraashee fi godina Koonsoo akkasumas akkaataa gurmaa'u kan ilaaleen gaaffii walakkeessa baatii bitootessa darbe dhiyaate waliin wal qabatee aanaa addaa Daraashee keessatti rakkoon nageenyaa uumame ammayyuu itti fufee akka jiru kanneen maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Raayyaa ittisa biyyaan kanneen hoogganaman humni addaa naannoo sanaa fi poolisiin federaalaa tokkummaadhaan naannoo sana eega to'atanii booda nagaan hangi tokko kan argamee ture ta'us namoota balleessaa raawwatanii fi hin raawwanne haala addan baafneen walitti qabanii hidhuun waan jalqabameef jiraattonni bosonatti dheessuu dubbachuun naannoon sun tasgabbaa'uu hin dandeenye jedhan. Shofeera konkolaataa fe'umsaa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Tsaggaayee Mallasa karaa waan cufameef torban tokkoof ala bulle jedhanii waan isaan mudate innaa ibsan namoota hidhatan ittiin jedhaniin saamamuu isaanii fi shofeerri isaan cina ture kabiraan rasaasaan madaa'uu dubbatan. Garee yookaan gurmuun hidhate jedhame kun eenyummaan isaa ifattiin ibsamin jira. Mootummaa irratti komee dhiyaataa jiru kana kan ilaaleen bulchiisa naannoo irraas ta'e waaltaa ajaja loltootaa kan yeroof dhaabbate biraa yaadi kennames ta'e ibsi ba'ee hin jiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Lammiin Eertiraa Beeniyaam Girmaay waldorgommii biskileetaa Xaaliyaanii keessatti kibxata darbe gaggeeffameen injifachuudhaan gurraacha Afrikaa isa duraa ta'ee jira. Gammachuu seena qabeessa kana ayyaaneffachuuf Beeniyaam qaruuraa waan dhugamu of keessaa qabu lafarra dhaabee gajjachuudhaan ennaa banuutti qadaaddiin futta'ee ba'e ija isaa bitaa rukuchuun madeessuunsaa ibsamee jira. Doktoroonni akka jedhanitti ija isaa isa bitaa keessaan dhiigni ni mul'ata. Garee wal'aansa fayyaa fi garee ispoortii biraa gorsi Beeniyaamiif kennameen dorgommii kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye injifannoo argateen akka xumuruufis murteesseera. Madaan ija isaa mudate karaa sirriin yaalamaa ka jiru ta'us tochii muddamsa jabeessu gaggeessuun daran haala ija isaatii hammeessuudha jedhamee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidanii fi haati warraa isaanii gara Bafaloo Niiwuorkitti kibxata kaleessaa imalanii jiru. Kunis maatiiwwan gurraachota Ameerikaa 10 hidhataan tokko supparmaarkeetii keessatti ajjeeseef kabajaa qaban ibsuufi. Baayiden miidiyaa, namoota siyaasaa fi intarneetii gocha namichi falaasama warra adii qabu gaggeesse kana facaasuu isaaniif komataniiru. Maatiiwwan gurraachota Ameerikaa 10 ajjeefamanii gadda guddaa dubbachuun hin danda'amne keessa ka jiran yoo ta'u, ajjechaa namoota isaanii kallattiidhaan gama marsaa intarneetiin namicha ajjechaa raawwate dabarsaa ture. Pireezidaant Baayiden kabajaa qaban ibsuudhaan cufataan maatii waliin wal arganii jiru. Sana booda immoo addunyaaf akka jechuun dubbatan. What happened here is simple and straightforward. Terrorism. Terrorism. Domestic terrorism. Violence inflicted in the service of hate. A hate that through the media. Wanna sitti raawwatame haala salphaaf kallattiidhaan ibsuudhaaf shororkeessummaadha. Shororkeessummaa biyya keessaa hookkara jibbarratti dhufe nama isaan hin fakkaanneen kan raawwatamedha. Ajjechaan kunis ta'ee inni ammaan dura qawwee bituun salphaa waan ta'eef akka to'atamu qabsaa'onni gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Magaalaa buufata doonii Yukireen kataate Mariupol kibxata har'aa harka Raashaa seenuun ishee waan hin oolle jedhamee jira. Kunis warshaa sibiila magaalattii keessaa waan ba'ameef akkasumas loltoonni Yukireen 100 kanneen achi keessa turan akka waliigaltee gamlameen gidduutti tolfameetti Raashaatti harka kennanii booda loltoonni Yukireen 260 caalaan warshaa sibiilota Azovstal wixata kaleessaa gadhiisanii kaba'an yoo ta'u, humnootii Raashaatti harka kennatan. Aangoonni Yukireen akka jedhanitti loltoota isaan hafan warshaa sibiilaa keessaa baasuuf hojjetaa akka jiran yoo ta'u, meeqa achi keessatti akka hafan garuu hin beekan. Siwiidinii fi Fiinlaand neetootti dabalamuuf gaaffii har'a dhiyeeffatan barreessaa dureen dhaabbatichaa Jens Stoltenberg simatanii kun seena qabeessa jedhaniiru. Biyyoonni lameen gamtaa waraanaa addunyaa irratti guddicha ta'etti dabalamuuf gaaffii dhiyeessuu isaanii Stoltenberg mirkaneessanii jiran. Kunis Raashaan Yukireen irratti duula waraanaa banuu isheen kan ka'e yaaddoo nageenyaa uumameerraa tarkaanfii fudhatamedha jedhaniiru. Neetootti dabalamuu fi tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'u waltaatonni ilaaluuf jiru jedhanii jiran. Pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan biyyoonni lameen neetootti dabalamuuf kan gaafatan of qusannaan ilaalaa ka jiran yoo ta'u, deemsa iyyata dhiyeessuu kana ilaalu torban 2 fudhata jedhamee eegama. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waajjirri hariiroo alaa naannoo Tigraay loltoota dirqama filachuu ilaalchisee deebii kennee jira. Naannoon sun loltoota fo'ataa jira jechuudhaan gabaasa Reuters baase cimsee balaaleffachuudhaan duula qindoominaatii ittiin jedhe. Gabaasi kun akka jedhutti utuu taane uummati Tigraayiif dargaggoonni humna weeraru kan ittiin jedhan ofirraa qolachuuf fedha ofiitiin hidhachuu isaanii ibsuudhaan qaamni qeeqamu qabus qaama weeraru kanaa jedhee jira. Waajjiricha biraa ibsi kenname itti dabaluudhaan haalawwan dhuunfaaf yartuu uumame hunda kan bakka hundaa gochuun sirrii miti jedhee jira. Ayyaana Iid al-Faxir magaalaa Finfinnee keessatti barana kabajame jeequudhaan namoota shakkaman qabuuf barbaadaa akka jiru poolisiin beeksiseera. Guyyaa Idil Iidaa sana aara nama boosisu dhukaasuudhaan miseensi poolisii shakkame har'a mana murtii jalqabaa federaalaa dhaddacha ramaddii tokkoffaa araadaatti kan dhiyaate yoo ta'u, manni murtichaa poolisiif guyyaa qorannoo dabalata
13 eeyyameera. Tsahaay Daamxootu gabaase. Poolisii Federaalaatti miseensa kora bittinneessaa kan ta'an Koonistaabil Anbullee Uttee eebila 24 bara 2014 kabaja ayyaana Idaal Fixrii magaalaa Finfinneetti kabajamee ture irratti bakka siidaa yaadannoo naannawaa dirree masqalaa jirutti aarri gaasii imimmaanessu dhohuu waliin walqabatee shakkamanii hidhamuudhaan dhimma isaanii mana murtiitti hordofaa jiru. Shakkamaan kun har'a yeroo lammaffaadhaaf abukaatoo malee mana murtiitti dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddacha har'aatiin shakkamaan kun aara gaasii imimmaanessu kana itti yaadee osoo hin taane tasanaa harkatti dhohee aarrisaas gara uummataatti akka hin facaane jedheen naasuudhaan gara baasii shaggariitiin darbadhee jechuudhaan mana murtiitiif ibsaniiru. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan namoonni naannawaa sana turan uffannaa seeraa kan poolisii federaalaa uffadhee osoo hin jiru nareebanii ija koo bitaa fi kalee koo irratti miidhaa geessaniiru jechuun dhaddachaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin ammoo qorattoota yakkaa kan ta'an miseensonni poolisii federaalaa 2 guyyoota 10 kanaan dura kennameef keessatti qorannoo taasisaa turan dhaddachaaf ibsaniiru. Haaluma kanaan bilbilli harkaa shakkamaa kanaa akka qoratamuuf tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaaf Itiyoo Telekoomiif xalayaan barreeffamuu deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhuuf baankileen ragaa herregaa kan baankiidhaa shakkamaan kun qabu akka qulqulleessaniif xalayaan barreeffamuu fi ragaa namoota 3 fi qaamolee hooggansaarraa fuudhuu eeraniiru dhaddachaaf. Qorattoonni kunneen itti dabaluudhaan guyyaa sana aarri gaasii imimmaanessu kun tokko qofaa osoo hin taane kan dhohe 3dha jechuun shakkamaan kun osoo dhohinsi kun hin mudatiin dursa dubartii tokko waliin qaamaan walitti siqee haasa'aa ture. Bilbila harkaa isaa irrattis bilbilamee fi haasa'aa akka ture ragaaleen agarsiisan jiru jechuun qorannoo dabalataatiif guyyoota 14 akka dhaddachi kennuuf mana murtii gaafataniiru. Shakkamaan gama isaaniitiin hojiidhaaf naannoo kibbaa godina Dawaaroo akka dhufan ibsuudhaan namni isaan gaafatu akka hin jirre haatiif abbaan lubbuun akka hin jirre eeruudhaan obboleessa isaanii quxisuu guddisaa akka jiran ibsanii mirgi wabii akka eegamuuf dhaddacha kana gaafataniiru. Manni murtii araadaa ramaddii tokkoffaa dhaddachi yeroo beellamaa bitaaf mirga erga dhaggeeffateen booda bu'aa qorannoo hafe dhaggeeffachuudhaaf caamsaa 23 bara 2014tti beellameera. Sababa aarri gaasii imimmaanessu kun dhoheen guyyaa sana qabeenyi mootummaa kan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa irratti miidhaan gahuu daa'imman hedduun maatiin wal dhabuun isaanii ni yaadatama. Hokora ka'e kana keessatti adda durummaadhaan hirmaataniiru jechuun namoota 76 shakkaman eebila 24 fi eebila 25 bara 2014 to'annoo jala oolfamuu isaanii koomishiniin poolisii federaalaa karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsuunsaa ni yaadatama. Soomaaliyaan falmii dhimma filannoo qarqara walitti bu'iinsaan ishee ga'urra erga geessee booda pirezidantii haaraa filattee jirti. Kan maqaa Farmaajoo jechuun beekaman bakka Mohammed Abdullaahi miseensonni paarlaamaa pirezidanticha duraanii Hasan Sheek Mohammediin filatan. Mohammed biyyattiin gara nagaaf araaraatti qajeelchuuf ennaa waadaa seenan hojii cimaata isaan eeggata. Gabaasaa Mohammed Sheek Nuur Bafaqaaduu dhiyeessa. Filannoon pirezidaantii biyya Somaaliyaa bara 2022 dorgomtoota 39 hirmaachiseera. Adeemsa filannoo marsaa 3f taasifame kanarratti miseensota mana maree bakka bu'ootaatii fi seeneetoroota 328 ta'anutu sagalee kennan. Kana keessaa sagalee 214 argachuudhaan pirezidaantii Somaaliyaa ta'uudhaan kan filatamanii Hasan Sheek Mohammud. Dhiyeenyatti kan isaaniin morkataa turanii fi aangoorra kan turan Mohammed Abdullaahi Mohammed moo'uudhaaf sagalee gahaadha ol ture. Hasan Sheek Mohammud bara 2012 amma 2017tti pirezidaantii Somaaliyaa turan. Filatamuu isaanii ilaalchisee yaada kennaniin It is the privilege of the outgoing president to hand over power. Kun pirezidaantiin taayitaa gallakkisaa jiran aangoo dabarsanii kennuu isaaniitiif bu'aa argamedha. Akkaataan kanaan dura aangoo dabarsee kennetti. Uummanni Somaaliyaas akkasuma mirgaaf bu'aa wal fakkaataa qaba. Hundi keessan galatoomaa. Nagaan rabbi isinirraa jiraatu. Moqaadishoo keessatti jiraattonni abdii gaarummaa egerii irratti hundaa'uudhaan kan filatamuu pirezidaantichaa simatan. Bulchiinsi haaraan dhimmoottan dursa kennuuf keessaa kan malaammaltummaa hojii isa cimaadha. Abdirrahamaan Nur Mohammed ambaasaadarrii Somaaliyaa duraaniiti. Dhimma malaammaltummaa kanarratti yaada kennanii jiru. Pirezidaantiin dhimmoota dursa kennuufii qaban kanneen akka hoogganaatti gaafatamummaaf amanamummaa qabuu ta'uudhaan cinatti malaammaltummaa irratti qabsaa'uu qabu. Biyyattiin akka malaammaltummaarraa bilisa taatu gochuudhaan ga'umsa gaariidhaan guutummaa biyyattiitiif hojjechuudhaan mootummichaaf fakkeenya qulqullina gaarii ta'uu qabu.
muudannoon Hasan Sheek Mohaammed qabanii rakkoowwan biyyattii hiikuudhaa fi akka isaan gargaaru deeggartoonni isaanii abdii qabu. Ahmad Diinii miseensa bu'uuressitoota dhaabbata Sumaalee Piislaayin jedhamuuti. Jaarmiyaa furmaata wal dhabiinsaa irratti hojjetudha. Pirezidaantiin haaraan carraa yeroo lammaffaadhaaf argataniin waan gaarii hojjechuudhaaf akka itti fayyadamuu qaban dubbata. As the new president, he has the advantage of Akka pirezidaantii haaraatti muudannoo biyya bulchuu qabu. Eessatti akka daanqaamnee dhaabbannee fi eessatti akka fooyya'umsa fiduu qabnu ni beekuu jedhan. Daandiiwwan Moqaadishoo irratti waa'ee hoggansa pirezidaantii haaraa irratti namoonni abdii qaban ibsu. Caalaan isaanii nama seenaadhaa fi rakkina biyyattii walxaxoo ta'an beekanu ta'uu isaanii irratti amantaa qabu. From 2012 to 2017, he made great. Bara 2012 irraa jalqabee aga bara 2017 yeroo waajjira hoogganummaa keessa turanitti ijaarsa bulchiisa federaalaaf raakaalee irratti tarkaanfii guguddaa fudhatan. Hanga ammaatti bu'aa gaggaarii galmeessanii jiru. Warreen hafan akka isaan xumuran irraa eegna. Abdiif amantaa isaan irraa qabna. Pirezidaanti Mahammudi hoggantoota biyyoottan addunyaarraa ergaa baga milkooftanii fi waadaa deeggarsaa argataniiru. Isaanis biyyattii tokkoomsuudhaa fi mootummaalee naannoo sadarkaa adda addaarra jiran waliin hojjechuudhaa fi waadaa seenaniiru. Gabaasa Mohaammed Sheek Nur Moqaadishoorraa VOA'dhaaf qindeessee fi akka ragaa eejensii staatistiksii Itoophiyaa ibsoometti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti ji'a eebila dabree dhibba keessaa harka 36.6 ga'ee jira. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon eejensichaa fuula marsariitii isaarratti maxxansi hubachiisee jira. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe kana ilaalchisee gabaasaan keenya Mitukkuu Faqaaduu ogeessota dhimma dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeessee qaba. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteets gargaarsa namoomaa biyyoottan gaanfa Afrikaatiif kan oolu $200 miliyoonii 200 olii dabalataan erguuf jirti. Naannichi walitti bu'iinsaan bututuu isaa irratti dabalatee hongee waggoottan 40 darbanii fi muudatee hin beekneen miidhamaa jira. Guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoonni miliyoonii 20 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan tilmaamameera. Dhiyeenya kana dhimma gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatee walgayii Jeeneevaatti taasifame irratti gargaarsi Yuunaayitid Isteets kennuudhaaf beeksiste karaa dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID fi karaa ministeera dhimma alaatiin ergiti. Gargaarsichi fedhii baqattootaa, namoottan biyya keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'an, namoottan walitti bu'iinsaan miidhaman, keessumaa warreen jireenyi isaanii qotiinsaa fi beelladoota irratti hundaa'e guutuudhaaf kan ooludha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa akka hubachiisetti hongeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti uumame walitti bu'iinsaa fi muusa'umsa hawaas dinagdee dhibeen COVID uume. Akkasumas weerara hawaasnisa gammoojjii isa yeroo dheeraadhaaf itti fufe irratti kan dabalamedha. Walwaraansi Yuukireen keessatti taasifamaa jiru dhiyeessii midhaan nyaataa, boba'aadhaa fi xaa'oo irratti hir'ina fiduudhaan qaala'insi akka uumamu taasisee jira. Barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti itti gaafatamaa dhimma gargaarsa namoomaa kan ta'an Maartin Giriivs rakkina uummata naannichaa mudate furuudhaaf hundi keenya akka tarkaanfii fudhachuu qabnu agarsiisuutu nurra jira. Jaarraa 21ffaa keessa beelaa fi bakki akka hin jirre agarsiisuu qabnaa jedhan. Yuunaayitid Isteets akka biyya dhuunfaatti gargaarsa namoomaa gaanfa Afrikaatiif taasisuudhaan qooda olaanaa biyya qabdudha. Gargaarsa dabalataa $200 miliyoonii 200 wajjiniin bara 2022 keessa Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaatiif gargaarsa namoomaa $1 miliyoonii 300 fi miliyoonii 61 taasifteetti. Akka dhaabbanni misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan USAID jedhetti maallaqni gargaarsaaf kenname kun akka midhaan nyaataa atattamaan barbaachisaa ta'e ittiin dhiyaatuuf gargaarsa nyaataawwan addaa qaama jabeessanii fi meeshaalee gargaarsa fayyaa ittiin dhiyeessan akkaataa bishaan dhugaatii qulqullina qabu argamuu danda'u akka mijeessan akka qulqullina naannoo ittiin eegan akka fayyummaa beelladootaa ittiin kunuunsan
deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi michoowwan dhaabbilee miti mootummaatii fi kan ooludha. Gargaarsa dabalataa kana ilaalchisee dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niid Piraayis naannichi rakkina namoomaa hamaa keessa akka jiru erga ibsanii booda warreen gargaarsa atattamaa barbaachisaa ta'e fedhaniif akka yeroodhaan qaqqabamee lubbuu baraaruun danda'amuuf haalli ariifachiisaa guutummaatti naga qabeessa ta'ee fi daanqaa hin qabne dhaabbilee gargaarsa namoomaatii fi hojjettoota gargaarsa qaqqabsiisanii fi mijaa'uu qabaa jedhaniiru. Akkasumas hongee seena qabeessa ta'e kanaan kan ka'e fedhii gargaarsa namoomaa deeggaruudhaa fi tola ooltonni biroos akka deeggarsa isaanii gumaachan Niid Piraayis gaafataniiru. Kan armaa olitti dhageessa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaatii gara kaduraan beeksifne gabaasa Faqaaduu Mitikkuutti dabarra. Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana immoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jedhu. Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'insi jireenyaa daran dabalaatiin deemee waggaa waggaadhaan year to year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13 ga'ee ture. 2019 15 tuqaawee 2020% 20 tuqaa 35 daran ittuma hammaataatiin deeme sanuma jabeessaatiin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiru kun immoo daran hammeesseera. Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis. Haala qabatamaa addunyaatu qaala'insa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Yuukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Febraarii keessaffaa persantaa 34.5 ta'eera already qaala'insi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsi waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'insi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktara kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee Ikoonomiksii kan ta'an Mahammad Hassan qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu. Qaala'insi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummatti siriin jechuu hin dandeenyu. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti illee dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni addunyaa amma jiru kunis kan koovidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaattis immoo wanti xiqqeessinu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru. Waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraanaa kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Sababa waraana kanaatis kan qeessaa irratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookaan immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamuu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaa irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee oola jechuudha. Kana malees jedhu Obbo Mahammad baay'inni maallaqaa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu. Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaaluu baate qaala'insa mataa isaatii uuma. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatii olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'insa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin foreign currency dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona 18 biyya alaarraa biyya galchitu waan taateef foreign currency gaafa dhabamu
kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti kun immoo qaala'insa guddaa uuma. Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman obbo Addis Abbee isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu. Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti ta'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuufaa waan danda'u natti fakkaata. Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohaammed Hassan gama isaaniin piroojeektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu. Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan piroojeektiiwwan gurguddoo amma imerjensii piroojeektiiwwan hin taane piroojeektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisanatti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa private sectoriin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waa itti oomishanii rakkoo kana furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa sana hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii sana irratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seente sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaala'insa jireenyaa fida. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti. Gabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan ji'a eebilaa bara 2022tti yeroo itti aanutti diinagdeen Itoophiyaa ni guddata tilmaama jedhu qabate as ba'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitiquuf Qaadu. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanarraa kanuma qophii